Saaliyaan ni buute moo ni jirti isaa? Saaliyaan ni jirtaa? Ninjira. Bal enu wali ararsar enu wallolchisar enu wali ararsar ta dial. Saaliyaan ni jirti Saaliyaan? Ninjira. Keessa mi Haadha faatee sheekotii si jirti nama shat. sheekha. Haadha faatee? Qawweedhaa fi asuu bicha na bira jira namni sheekan jiru. Shabakaan ka haadha faatee biti Saaliyaan? Laaliki jira sirriidha. Haadha faatee na dhageessaa? Inna gayaa dubbadhu. Isiidha isa shabakaan ka haadha faatee dimi? Anu sheeka. Okay, shabakaan ka isin na fakkaata haadha faatee. Haadha faatee na dhageessaa waan asin jiru? Baatee jirti. Okay, baatee jirti ayyo. Shabakaan ka haadha faatee na fakkaata. Saaliyaan na dhageessaa moo? Siin dhagaa'e. Saaliyaan na dhageessaa miti? Siin dhagaa. Yaa Rabbi shabakaan sirreessaa khaliq. Naani jira bal shabakaan likki jira. Saaliyaan na dhageessaa miti? Siin dhagaa. Okay. Ya sirree mee warri komentii akkam jettan amma shabakaan geenye jiraatu lee? Okay ayya. Abu Muwazi na garra gammatti gara keenya. Mee ko ittiin sheer godhu jira. Abu Muwazi ni beektaa Saaliyaa? Hin beekee. Okay dhagama ayya thank you. Okay mee taaptaabii godhaa haa guutaa pilis hundi keessan hunda biyyaa. Mee taap godhaa shabakaan akkana qabne tokko takka. Hanga teessan kana khayriidha. Hundi keessan taapnaa godhaa. Mama bayani abbummaan fedhe adufu abbummaan fedhe sheekummaan Hamza Ibrahim haa ta'u Hamza Habashi la Hamza Habashin sheekaa miti. Hamza Habashin sheekaa miti. Eenyudha Hamza Duubaa jiru san hin beektanii haa jimmaa san ga'a. Khaareeta qabu san. Amma keenyaaf isirraa foolooniin qabaa. Waalaikum salaam. Abu Muwazitti sheer godhaa innaa maaliif didarree? Mama biar syada mana makan sami tipu, maaf biar ibu syada berbeda. Maaf biar entau. No syada kamu cuma berbeda. Wallahi billahi entau maaf biar. Wallahi maaf biar entau. Syada ini kan nggak bisa senau. Mereka ikut tak konser tinjur. Kosan dulu, wallahi benar. Suara. Mama biar Abu Muaz juga sekali kira tak kenapa res? Hamza Hashimilya kami tindak biar. Apa tu main share kodai? Ustaz Zainal sab share kau review kabat okay. Abu Muaz jual betul net? No, apa cari tak kerain kabar. Warren muda terakhir jauh jiraatan nama Bilal jauh kena lagi cah. Nama Bilal jauh sana lagi cah warren muda terakhir. Shabakan kiat tu korang kisah kira apa kati mere bija tap bi koda me. Me tap bi koda untuk kisah nu. Warren ada kau jiraatan. Warren muda terakhir ya Bilal lagi cah. Syekuti asal lagi urus lagi cah. Muka dia tahu. Moderator namni moderator qabdan Bilal lagal chaa moderator qabdan tokko illee keessan koy galaa hin jira koy Saaliyaa sagalee keenya ni jiraame
ni jira. Okay. Sheekoy takallee arganne gammaatti. Nama galchuu hin danda'u barra kwanti. Nama shabakaa gastii naa galchuu idde shabakaan kiyyaa barra. Piliis rabbi sodaadhaati namni mootii taraa yoo isin jiraattan naa galchaa sheekotee. Sabboontu badhaasaa irratti sheer godhimee badhaasaa jidar. Isaan mootii tara qaba. Mootii tara illee kan hin danda'u namallee galchuu hin danda'u waan ta'eef hin beekan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مجدرا كانوا ندن دو بري ساين فيدره أبا جالي قلت أبا جالي جراتو إفجالته مجدرا نكب دا قلت إفجالته بلال كان قلت أبا جالي زنفا قلت إفجالته سير كنت نجرا سير يرتامي أيوة أوكي إفجالته نفتح قلت يا سيسن قلت شبكة إيه إفجالته قلت يا نما بلال جاوسنا قلت بلال أروح جو سنگرتے میں بکا 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 Jabal. Oh Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam nama to komuti kana sagale nanya beras Baba si fidai. Sekun ndu jara. nabira mulai cakir tangga nama to komuti kana No kagari sargina. oke ana sargan jiro bilal itu betul banyu Ana Bilal du bacco jara. Kami. oke majat Nijero inshallah si wa maik. Nijero ustazo ni. ناجح همين ناجح enyu nuyam tabu mozimo السلام عليكم ورحمة الله. hamza hijab rimo Abu Muazzis Singh aba Elbela. Baba Shariat Link aba. namni sebedi jiro khawal sene kuna njaba jaliti argu tinjiro dukana nabira Ustaz Abdullah Abdullah ya. ustaz abdullahi السلام عليكم oke ورحمة الله. waalaikumsalam warahmatullah ما شاء الله بقى جراتنا بلين كي يكالي في جالتهم ما شاء الله لقى جرا برا سر أبو مازر الشير قدا جرا oke sheekh kotu maami sinis difam ustaz mara ko qaba muwaze idam ni يكوت ما شكت مالك Anin kaba. oke bere shada gaisai لك قريش هذا خيسامت oke sagalete wala ni kisere gena fakata abu muwaze yo folo ragaba t-shirt na ko dege abdul fattah fajira abdi musa fajira abba chali to ko fajira nam heddu jira bare folo wal marra qabnani amma shabaka na darbu demare التشير قدا جرا ما هو خيس جراتنا هذه yo isin qabsi fitano marra ko ba mo isanaina لا تكو بلتي دنيا قافتو شوية جرا خنا خيس بيو بس oke aye sanme amna ay isane Ana ushe kasi, wa kama isa ono isa ali to ko isa fajira nagal ci jalat wali san Enun. if jalat wali nagal ci ali ali Okay, sa Ali- jabra fur nagal Ali me. ana arge jira jalat nagal titidis nagal jitisino Me Ustaz Ali Ali gaskiya kita kata-kata kana tukar dia. Aywa sene bas ay. Okay. Sene na fakata ani nar kumale. Ya sene jira. Ya sene jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ali. Eh. Waalaikum salam Ali ya kami naga. Aga kami. Naga alhamdulillah kami senjata. Pagi mar Aga, kam jirta. Alhamdulillah kami. Naga kala terabbira. Mana tu jira? Ustaz baga duftani baga naga wala garre. Naga ni itu. Shabaka na rakisu jira wante fi
profaayilii keessanillee fuula keessanillee hin argu. Isin sadeen mucayyoo takkitti malee na biraa dukkana. Maaltu jira beektaa mucayyoo tana ani fiiduma sitiin argaa akkuma qoosaatti wal agarree osuma waliin haasoo jirru dura waan biraa haasaa turre namni kun hundinuu dhagaa. Osoo haasofnuu sigirtaa isa daldee namni iyyoo sumaan gaafadhu arargee baa warra dadari Somaalii jiraadha naan jette. Gaafa Itoophiyaa irraa kara Somaalii deemtu maal faasuu qonna biyyee kumaan gaafadhetti waan ajaa'iba natti himte. Mee isuma gaafadhu waan isin taate isin irraa bartaa afaan wakeetiin gaafadhu. Waan hin dhageessan sitti illee himtu waan isin gattesaniif nama sheekatti illee sheer na godhaa geetu ijoollee sheer isin gooten si'a. Isii Maqaan siidhaa maali? Maqaan kee maalidha? Waqti. Maqaan kiyya Saaliyaa. Okay, Saaliyaa. Ustaaz Ali dhiifama waa jechuu ni barbaade. Ilaa Saaliyaa. Salaamu alaikum tulla barakaatu. Alaikum salaam wa rahmatullah. Lobboleettii tiyya waan isin jennu haasaa kan kee guutuu as jala taa'ee dhagaa ture. Dabbaaliin jala taa'e isinuma dhagaa ture. Waan isin jedhu fooloodhaaf jettee yookaan ammoo beekamtiidhaaf jettee daangaa rabbi irraa dogongortee wanni kun waan akraa nama geessu waan asirratti seenatti illee taa'u dogongora yeroo tokko tokko wanni waan san si gaafadhuu fi yeroo inni waan san si gaafatu achi deebitee kolfuufaatti jirta. Kun nama boojisa malee nama kolfisiisu. Wanni waliigala si dhaamu waan kana qoosa gootee fooloo adda addaa akka namni si beekamti jettee yoo gootaate karaa rabbi irraa badda obboleetti ta'e hedduu si jaalannaa si kabanya. Yoo dhugumatti dogongora san uumtee jiraatte Ustaaz Ali waliin haasa'i yookaan ammoo dhugumatti abbaan fedha hundi isaatu fooloo akkasii godhu inni isaatimna. Hundi isaa nam 2,250 kun akka fooloo godhuun ammaayyuu hin eegina godhaani. Kanaaf waan akkasii irraa yoo akka qusattu jechuu barbaadeet akkuma dhaamsana isaa obboleessa si dhaama obboleetti kiyya. Yaa galatoomii aan fooloo wallaahi aan agarsiimi. Aan si jammarnii fi maseen jeen dhufni aan akkuma qoosaatti fiidiyoo waraabee galakkisee fiidiyoo veeraalee baatee akkasitti beekamtii argadde malee aan feemasuudhaa sin fadhu. Kijiba sin dubbanne micoota as biraa waan biraa haasoo jira beektee sanitti hofalu jira jireebee illee hofallee wanni kun waan jiraati bakka akkasi. Okay. Okay, Ali wajjin Ali naa deebee jira. ijoollee garee shaadaati nama beekamaadha nama kabajaa qabu. Akka gaarii naa deebee. Ali warreen beekna sumaa fooloo godhaa. Okay, Ali wajjin haasoo itti sibiila rakkoon qabu. Haasaa si keessattuu gaafii inni gaafatu fi deebii sin deebiftuu irrattuu ni hubanna nuti waan tokko filama waan ta'eef. Hojjaasaa. Okay, Saaliyaa maaltu ture? Maaltu jedhame? Maal jettee? Lubburaa xiqqeeffatu. Maaltu jira? Maaltu jechuun waan jira himi dubbadhu. Sagalee keetii jechuudha. Sagaleen kun jira miti? Yaa ni jira ni jira. Ustaaz xiqqoo sagalee keessatti ol fuudhaaf akka addan baaree bina fakkaata sagaleen keessatti kun qallatee waan ta'eef. So xiqqoo ol fuuteef. Okay, waan jiraati jalarraa kaas jalqabarraa kaas inatti himii si jechaa jira. Maaltu jira? Maaltu jira? Yaa takkafarratti yaannaan warra kiyya jalaa badee deemuu ture karaa jijjigaa kanaa adda gahee. Irraa qaala gabbee dubbisa dulbuu. Nama si bira jiru sana sagalee keenya dhagaa saalii haguuta jiddumaan namni si baddiisan sagalee keenya dhagaa yoo dhageessisi. Gabbaatee ammaan tana ishee. Mana keenya irraa bahee. Okay. Mana keenya irraa bahee wannaan karaa jijjigaa kana deemu ture. Kaza Harari bu'ee Harar keessaas magaalaan beeku ture. Anumaa taa'u jiru toora makriibaa kana uummanni takka dhufe beekte. Kaza uummanni dhufnaan maal taate minaamin naan jaa. Kanaa biyya hin beeku minaamin jeetiin himeefi. Kaza mana isaanii hojjireenii dalagaalee qarshii 700 kana dalagattanaan jaanii maallaqa hin beeku kaza seenitmaan hanga 7 takkaa taa'u ture hanga 7 takkaa san calma jeetiin ta'a waan takkallee nan goone waan takkallee naan jenne kaza ayyaana ture na fakkaatan beeyni dhaisaan akka dhaqu ayyaana warra kun qabe dhiifama asirratti namni si fuudhee siin dhufe kuni nama dhiiraati immoo nama shamaraati.
لا هذا دلادة Okay. Ishi amantaan jaraa maalidha? كريستيانة تو بتشان بيها مالي أنا من تاساني وأنا تتاني بيها بنتي دخاس كسيتين بيها Ayyeetti fafe. ما تبي Kan booda تشاك إن أيانته إن بيني وديم وتران خرم تسكانا مني خباد يعني سودا دامنا مني جيني كذا أي سيفوني وجديمنا منا جان أنو أشي دينا جيتي سين ديمي تري كذا وجين ديمي إن mana khasani keessa giseen olseen arrifadde maalii jannaan humaa miti mannaa jaan arrifachuu ture gizmaan agaruu mana san booda olseenee maalii naan jaan ummanni duraanumaa manatti nagaafate akkaan amantii kiyya himeetiif hin jira foon isaanii hin nyaaddu ture foon isaanii haraam jechuu foon isaanii hin nyaaddu jeetti himee ture umaan qabu nyaaddu mannaa jaan nyaata keessatti bakka dirqama waan ta'eef nyaachuu ture. Guyyaa akkasitti mana isaanii deemnee akkasitti waan akka bishaanii takkaan isaan beeyne isaan godhan kazaan maattaba naaf hayan mana isaanii irraa gisee hanga turtii baay'ee takkaa taa'ee mana sanirraa deeme san boodaan hin dubbannee nam takkatti illee hin himne innilleen salaannee innilleen soomannee jechuudha mana san seeneetiin jira waan ta'eef rifadhee waan kana namatti hin himne takkatti. Anuma deemnu ture kunoo haraan tanaa si dubbadde. Okay, ishi yeroo si fuudhan san dalagaa nu bira dalagdaa jedhanii si fuudhanii miti? Yaa waan biyyan beekniif jecha nu bira dalagattee silkii bitattee bakka warra keessan dawwalattee deemtaa naan jaan. Okay, maal fa'aa si jechisiisan? Yesuus waaqa fakkeenyaaf kiristaanonni waalaikum salaam. Kiristaanonni Yesuus waaqa jedhee amanaa. Nuti ammoo ergamaa rabbiiti jennee amanna. Jechi isaan si jechisiisan yeroo bishaan si cuuban sanii maalidha? Maal fa'a dubbattee maal si jechisiisan? Yaa amaarinyaan ture harka kana godhadhe. Yesuus ጌታ ነው ምናምን ክርስቲያን አማርኛ ሄዶ ክርስቲያን እንደው ኢየሱስ ጌታ ነው ናንጃ አሚን ጄ ናንጃ ከዛ አሚን ጄ ኦኬ ታዲያ Jechisaniti Yesuus hin waaqa yookaan Yesuus geetaa nu jedhii harka kee ol kaasii yaanii bishaan si cuubanii jechuudha. Feetee kafartuu haa ta'uu wallaalaan akkasii godhanii haa ta'uu kafartee jirta. Erga Yesuus hin waaqa jette islaamummaa irraa baatee jirta waan ta'eef jecha. Inshaallah shaadaa qabsiisumaatu barbaachisaa gara shaadaa wajjin. Maal jettee? Amma jara san biraa deemtee jirta? Amma isaan yoo jadda baatee jirta jireenyaaf? Jireenyaaf amma bakka islaamaa jiraadha Somaalee. Okay, islaama bira jirta. Ayyee tole. Ustaaza kiyya bakki itti isin akkana taate Oromiyaa keessa bara Hararumaa achirraa baatee amma Somaalee jirti na fakkaata. Inoo biyyaa hojii jirti jechuu fedhetti. Okay. Ergas booda shaadaa wanni namni si qabsiisan jiru namni shaadaa si qabsiisan jiru erga akkas taate booda. Nam takka ittiin himne warra kiyyatti illee namni takka quban qaba nabichaa quba qaba. Yaadu ture waan kana. Tole ishaayyee waan an jiru afaan jette tole. Sila keessaa miti? Yaa siin dhagaa. Harka kee kan mirgaa tokko akkasitti ol qabu yoo sitti mijate. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. Ani ragaan baha
Ani ragaan baha. Inni dhugaadhaan gabbaramu Inni dhugaan gabbaramu. Allaha malee khabira akka hin jirre. Allah malee akka khabiraan jira. Ammaas ragaan baha Ammas ragaan baha. Nabiyyiin Muhammad Nabiyyi Muhammad ergamaa dhugaa fi dhumaa tahuu isaanii. ergamaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii. Yesuus Kiristoos Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbiitii fi ergamaa Rabbiitii fi gabricha Rabbii malee gabricha Rabbii malee waaqa akka hin taane waaqa akka hin taane qalbii kiyyaan dhugoomsee qalbii kiyyaan kunuunsee qalbii kiyyaan dhugoomsee qalbii kiyyaan dhugoomsee arraba kootiin ragaa baheera. arraba kootii ragaa baheera. Rabbi rabbumaa Rabbi rabbumaa Yesuus nama. Yesuus nama. Maashaallah bileetii baga Rabbiin osoo lubbuun kee jirtu osoo yeroo qabdu kubbummaa irratti si ajjeesee lubbuun kee hin bahin baga Rabbi islaamummaatti si deebisee dogoggorri akkanaa kun akkan uumamne wanni ta'uu qabdu amantaa islaamaadhaa ati ijoolleen amantaa islaamaa irratti dhalatte irratti as geesse akka dogoggorri akkanaa kun uumamne silaa barumsa qabaatte yeroo san amantaan kiyya naan hayyamu yoo gartee amantaa na qabsiifta malee hin ta'u ta'e amantaa mana kanaa hin deemuu qabaa jettee diiduu danda'u qabda ture. Waan gootu kana booda yeroo isaas hin godhiniiti markazatti deemi ijoollee gartee markaza yookaan si galchuu danda'anillee nama markaza si barsiisu si galchuu markaza si galchuu danda'a. Barumsa baradhuuti silaa barumsa qabaatte duriyyoon sitti qabattu duriyyoon si ishee wadda amantaadhaa si baastee jechuudha. Kanaaf inshaallah gara erga islaamummaa qabattee booda akka dogoggorri akkanaa kun lammaffaan uumamneef jecha barumsa barachuu si barbaachisa islaamummaa irraa barachuu si barbaachisa. Inshaallah markaza si galchuu danda'anillee inshaallah. Kanaaf jabaadhuuti baradhu kana booda islaamummaa irratti jiraadhu salaata kee salaatii akkasuma gartee zikrii kee godhii jabaadhu baradhu jechuu barbaade bireetii tole. Kana booda dogoggorri akkanaa akkan uumamne yoo dogoggorri yoo barumsa hin qabaanne wooma xiqqishee wayii beekumsa singee wayii tokko dhufeeti sitti waswaasee shubaa shakkii keessatti uumee islaamummaa irraa akkasii ati baatu si godhuu danda'a jechuudha. Waan adda addaa irraa fagaadhu waan rabbii kee gartee walitti buusaa irraa fagaadhu tiktook illee muuziqaalee adda addaa irraa akkasumatti illee jira miti waan gartee siif rabbii keetii walitti buusaa irraa fagaadhu hanga danda'ametti islaamummaa barachuu yaali jechuu barbaada inshaallah. Obbolaan kiyya kun illee nasihaa siif haadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. obboleettiti yaa baga rabbiin karaa hamaa ati irraa gortisan karaa ati rabbiin ajaa'iba karaa faallaa si deebisan san irraa karaa haqaatiif karaa dhugaatiif baga rabbi si deebise amantii kee akka duraatitti siin jechuu barbaada. Akkuma ustaazni waan siin dhaame caalaa waan siin dhaamnu qabnu ustaazota hedduu mana keessa jira namoota beektota hedduu jira. An kan asumaan siin jedha waan ustaaz siin jedhan san dhumarraa qabadhu hojiirra oolchi barumsa seeni qoosaa fi wantoota adda addaa dhiyeessuu deemta. Isa keessatti illee waan maqaa rabbii tuqu waan amantii xureessuu irraa of eeggattee waan gaarii hojjechuu akka achirraa qabdullee achumaan dhaamsa sii dabarsuu barbaada miidiyaa irratti jechuudha. Kakuu dharaafaa waan akkasii irraa jechuudha. Dhumarratti jechuun barbaadu obboleessa kiyya qaalii dabbaal hedduu galatoomi. Obboleettii teen ibiddarraa bittee qoosa haasoftu keessatti hojii hojjette keessatti waan gaarii keessaa baastee jechuudha. Akka gaariitti deemtee si hordofaa ture, si dhagaa ture. Dhumarratti ammoo mucayyoo tana isiin dubbachuu dhiistee yookaan namatti dubbattu dhabdee qabattee isiin teettu ol baastee akka isiin ibiddarraa bitamtu taasiftee salaata malee taa'utti jirti. Salaatas akkuma asirraa akka jalqabdu salaata asumaan isinuuni beetti kana caalaatti dhaamuun barbaadu. Walumaa galatti ulfaadhu rabbi jazaa si haa deebisu.
اللي نيدو جزار أرجعتا غلط أرجعت ربي كي براس جشور بار جزاكم الله خيرا أستاذ أحمد فاسيرو galatoma wanti keessanuu fayyaa ta'a asumaan alii reeduun keessan beeytanii namni alii hin beekne ka fooloo irraa hin qabnoo jiraattan isin fayyada namni kun nama jabaadha hundi keessan fooloo godhadha fayyaa ta'a ulfaadha hundi keessanuu balleetti xiyya bagaa waan silaa dubbachuu waan dubbattee illee hin beekne dubbattee furmaata illee argattee ani hedduun sii gammade okay Ahmad